Ay lagi sudah besar orang. Koster jatteen naan hin jedhe. Asirriidha waan feetetti amanuun kana isatti aman ishiin jedhaan jiru. Garuu amantii as keessa qabdee yoo deemte ta'e simiidha jechuun maanuu si tursiisa jechuudha. Innaa yaada feete ibsachuu dandeessaa, rakkoo dhibeessi keessa jiru dubbatachuu dandeessaa, waan rakkoo kee ibsachuu dandeessaan jalqabaa kaasee siin jedhaan jira jechuudhaan badii wayii sirraan qabu qaama si arrabsu iyyuu deeggaruun jedhaa. Maaliifi namni heerumachuu danda'a, nama fedhetti heerumuu danda'a, wal dhabaa adda ba'a kanatti namana. Namni naa wal fuudhaa, laman fuudhaa, sadiin fuudhaa, wal dhabee adda ba'aatti binan beeka. Namni wal dhabe. Ka wal jaallate immoo, ka waliin taa'u immoo waliin taa'ee hanga dhumaa waliin jiraachuu danda'a jechuudha. Kun kan garuu wannan sitti immoo amantii xiqqoo as keessa of jalaan galchi. Siuma miidha deebisee amma waa sitti fakkaachuu danda'a. Woman si jaalluuf siin jira, woman si kabajuuf. Jaalala kabajaan sii qaban si xiqqeessee yookaan si arrabse waan ani hin beekneef. Waa'ee amantii as keessatti waa'ee amantii irraa dubbachuu, amanuu dhiisuun mirga kee guutuudha jechuudha. Garuu dhimma kanaan wal qabsiiftee amantaa wal keessa yoo deemsiftee si dogoggorsiisaa waan jedhu irra dhaabbadheen kana sitti hime jechuudha. Qaamni fedhe immoo yaada fedhe sii kennuu danda'a. Miidhama kan kee immoo ibsachuu dandeessa. Yoo miidhama qabaattes waan ibsattu waan dubbatachuu fedhii qabda jechuudha. Jalqabaa kaasee. Bala tokkee ilaa duraan dursee Mariyaam baga wal barree an Abdii Geetaachoon jedhama. Riyaamuu beekti na beekta dheesan amana. Ana realitii dhuma haqee jiru sitti maa wallahi isuma rabbi guddaan amantaa kan biraa hordofta ture amma muslima miti ati waa'ee amantaanii fi anamma muslima alhamdulillah amantaan islaamaatii fi amantaan islaamaaf muslimni namni amantaatu namatu amantaa fakkeeffama malee amantaan dhufee namaan hin fakkeeffamu baay'ee amma fakkeenyaaf Mubarakiin jaallattee dhiiftee kan boritti gaafatamtu badii keetiif malee waan Mubarak jaallatteef waan maal taateef miti. Amma fakkeenyaaf amantaan musliimaa yoo taate sheeka tokkoof jettee qeesii tokkoof jettee miti kanat amantaa qabachuu qabdu. Maaliifi waan itti amantee adeemtu tokko murteeffachuu qabda. Maaliifi abbaa kee dhiisuu dandeessa amantaa keef jecha. Amantaa islaamaa fakkeenyaaf yoon sii kaase kan abbaan ilmi abbaa mormarraa mureetu jira baay'ee sababa amantaa jechuudha. Sababa dhugaa jechuudha. Sana keessa deemee si hubachiisuu barbaachisaa miti. Garuu dhugaan dhugaadha bakka. Dhugaa yoo amante kan itti amante qabattee deemu. Jaarsaaf jaartii wal loluu danda'a. Adda ba'uu dandeessa. Haadhaaf abbaa keetiin adda wal loluu dandeessa sababa garaagaraatiin. Garuu amantaa bor yeroo duutu ilmoon kee waa'ee keetiif ittiin gaafatamu ati waa'ee ilmoo keetii ittiin gaafatamtu. Badii jaarsa keetii ittiin gaafatamtu. Jaarsa kee badii keetiif ittiin gaafatamtu. Amantaan itti amante namaan hin fakkeessin. Amantaaniif namni gonkumaa walitti hin dhufu. Abbaan barbaade mataadhaan dhaabachuu danda'a. Eenyuyyuu abbaan manaa keessa ta'uu danda'a. Faamilii keessa ta'uu danda'a. Badii keetiif badii kee wanta rabbitti balleessite kan si gaafachuu danda'u rabbii fi rabbi qofa. Rabbi fuulduratti kophaa kee dhaqxee qabdii keessa ciiftee dukkana keessa ciistee gaafatamta malee namni dhufee ragaa sii bahu egereen akkana turte jedhee sirraa dhowwu hin jiru. Kana maaliifan sii kaasee awwalee anaa wal beekna yaada isaa bilisaan ibsachuu danda'a. Waan natti dhaga'amin dubbadha innis miyuutirraa kaafatee dubbatu. Namni carraa argatee waan ergaa dabarfachuu barbaadu dabarfachuu mirga guutuu qaba. Waan itti amante godhi. Waan keessi amane godhi. Miiraan nan fixadha. Miiraan yoo adeemte waan baay'ee of jalaa balleessuu dandeessaa akka obboleessaatti si gorsa. Tarii gochi Mubaarak godhe si aarsuu danda'a. Maqaan kee miidiyaa irratti dubbatamuun si aarsuu danda'a. Garuu murtee ati ariifattee murteessitu. Gochi ati ariifattee gootu, jechi ati ariifattee gootu bor jireenya kee gara fuulduraatti dhiibbaa guddaas itti fiduu danda'a. Ati boriftaa ilmoo argachuu dandeessaa, bultii ijaarrachuu dandeessaa, hundaa hin ijaarrattas ilmaanis hin argatta inshaallah. Inshaallah kan immoo sirriitti namana. Garuu bor wanni ati amma gootu, jechi ati amma dubbattu, gochi ati amma gootu bor jireenya kee irratti akka dhiibbaa sitti hin finneef, jireenya kee borii irratti akka si jalaa hin miineef hanga dandeesseen of qusadhu dubbii dubbattu keessatti jecha gootu keessatti gocha gootu keessatti maaliif boriftaan ati ilma dubartiidhaati. Dhiiruu hin barbaachisu dhiirarraallee wanni fokkisu sirratti arguu hin barbaada akka obboleessaatti. Ijoolleen keenya shamarranii ina aartu keessatti yoo jaallattan of balleessitu yoo jaallattan murtii garaagaraa ofirratti fudhattu lubbuu tokkittii qabdan irratti murteessitu yeroo baay'ee dhaga'eera viidiyoo kee ergan dubbicha dhaga'e sun gatii si kaffalchiisa lubbuun tokkittii qofa.
amantaa islaamaatiin namni lubbuu fi balleesse jannatan galu. Itti gaafatamta lubbuu keellee balleesse jechuudha. Ana amantaa biraa waan hin beekneef akkasiin jedhaara. Namni lubbuu fi balleesse kisaaraa lama kasara. Tokkoon waan addunyaa kanarratti qabdu dhabdaa lammaffaa duutees kisaaraa keessa galla. Eenyuuf immoo jettee of ajjeesta Habiibti. Mubaarak miti adeemu Mubaarak kan biraatti hirmuu dandeessaati. Ganaa bareedduu kana Mubaarak hin doom jaarsamaaf jaallatti nati. Ijoollee babbareedduu qashtii magaala bareedduu si kan warran fuune bareedduuti eerumuu dandeessaati bara. Wallahi suma akkisti maal. Garuma fuulduraattis immoo yoo jaallattee yoo dhabdes immoo dhiirri Rabbi sii barreessee lafa sii kaa'ee jira waan ta'eef isatti heerumtee jireenya gaarii jiraachuu dandeessa. Ergaan kun si qofaaf immoo miti. Namoonni baay'ee ijoolleen viidiyoo kan dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Ilmoo dhiiraa teettan ijoolleen shamarranii of hin balleessinaa. Dhiirri addunyaa kanarra guutee jira. Dhiirri tokko akkasiin jaallatuuf, akkasiin kabajuuf, akkasiin faana jiraatuuf jalqaba kabaja mataa keessanii eeggadhaa. Kabaja keessan eeggadhaa. Maal isin beekuu qabdanii ani isaa fedhee miti kan inkiroodiksii dhugee biqaaluma jireenyaan keessa jiru mudannoo mana mudatee keessa dhaabbadhee tanini biqaa wanti kun akkamittiin akkas ta'e akkamittiin akkas ta'uu danda'e kan jedhamu achi ilaalee as ilaalee wanti inni obdo baqaa gaafanne dalga bitaanatti galee abdiina kutachiisuun godhe malee ani lubbuu koo irratti hirmejaa fudhachuu jaalalaa fedhee miti ani. Jaalalaa fedhees lubbuu koo fi gabaabsuun jaalalaa fedhee kirooliksii miti koolaayyuun dhuguan. Miknaatu dhiira deemee dhiira dhufa. Anis yoo isa dhiisee deemee ana deemee dubartii deebi'ee dhaqaaf isaafisii jechuudha. Soo kanaafi an jaalalaa fedhee wanti lubbuu koo na gabaabsu hin jiru. Lubbuu koo irrattis illee hirmichaa hin fudhadhu. Dhimma jireenyaa irrattidha. Waanuma nama mudatee sooshaal miidiyaa irratti akkasin ta'e namni miidhamee jedhee ba'ee irrattidha kan inkirooliksii dhugee lubbuu koo gabaabsu yaade malee inni na dhiisee yookiin inni na jibbee miti. Isa kana naa hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Bor immoo jaalalaa fettee yookiin jaarsaaf jettee kirooliksii dhudde jedhanii haasa'u kanaa fedheedha kan inni yaada kana kennadde. Yaa sabaa wanna dabalataa waan abdiin kaasuu tokko irratti waa jechuu barbaade. Mubaarak irraa addaa baate jechuun heeruma dhiibte jechuu miti. Jechuun kana booda inni heerumtu kan nama argattu jechuu akka hin taanetti hubachuu kan jechuu fi Boris namni kun akka inni si hawwatu namni kun nama gaariidha akkasiin jedhuu fi waan dubbattu waan gootu irratti of eeggannoo si barbaachisa jechuu barbaadetanii maaliif yeroo hawwuu danda'a hin darba garuu inni waan rawwee bor hawwuu danda'a hundinuu anis rawwisuu danda'a abdiinis awwaleenis hundinuu warruma hawwisa malee bor immoo hin jiru deebi'ee hin jiru jechuudha. Garuu wanti hojjetanuu fi wanti raawwatanuu nama faana deemaa jechuudha. Akka itti darbituun si faana darba. Wanti ati dubbattus wanti hojjettus wanti ati gootuuf jechuudha. Si faana darba jechuu barbaadeetan garuu nuti asii si hawwimnee akkasii minaamin jennee darbuu dandeenya. Hangama kiyyaanii kallattii feete yoo deemtaan rakkoon qabu gama kiyyaan garuu namummaa kee eeggadhu akka namni intalattiin baalageedha siin hin jenne. Sii galee akka intalattiin baalageedha miizana kee jechuun akka namni intalli sun akkam qalbii qabdi nama gaarii tasgabbooftuu safuu eeggattee dubbatti akka namni jedhu ta'i malee akka namni intalattiin sun safuun qabdu intalattiin sun baalageedha intalattiin sun akkasiin jedhu hin ta'inidha dhaamsa kun maaliif bor eddeeratti hin beektu bor namni barraa mala keerraas ilaalee bor riskiin guddaan sii ba'uu danda'a. Hojiin rabbiin beekamu jechuudha lafatti deemtu hin beekamu ammallee riskiin kee gaa'ela keessaa dhumeera jechuu miti nama tokkotti heerumamaa adda ba'amaa nama biraa waliin jiraatama heerumame jechuudha. Kanaaf waan borsisu otoo darbu waan intalattiin edaa baalagee kanaas jechisiisu waan intalattiin edaa waan akkanaatii jedhee miizanarra si keessisiisurraa of eeggadhuu waan dubbatti illee miizanuma eeggadhuuti akka ilmoo durbaa tokkootti akka nama sichi gaa'ela dhaabbatu tokkootti itti deemii dubbadhu waan dubbattullee of eeggannoon fayyadamii karaa feetetti immoo socho'uu dandeessaa siin jechuu barbaadaani. Anis waan jedha Mariam an akka abdiitti akka obboleessa keetiitti wannati na gaafattu jira wannan si gargaaruu danda'u jira miidiyaa kanarratti keessaa na gaafachuu dandeessa meebii asirratti wannati na gaafachuu barbaadu jira.